Ani sin beektu. Gororruu fe'ee Waldaan isin ajjeesa kana waa'ee siin koppii beektii isin gootee miidiyaa irratti isin gadhiiste isin asii ilmaanii warra hiyyeessaa warra mana maadaamii keessaa xuruurfattee nyaattu qullaatti hambisaanii zanaa atuu kana qullaatti hafta sadhiisate waa'ee isaa dhiisa amma waa'ee isaa dhiisa namni ati na gaafachuun mirga isa kam qabdaan jedhe malee eentu si ergisi. Eenyuyyuu nan argine nama raajii jedhu garuu anneen gaddatti dubbadheen ture addisuutti raajiin ture raajii inniyyuu natti raajeerachaadha waan ta'eef raajiin kee immoo sobate raajii sobtuu waldaan kiristaanaa akkamitti muddii. Atis akkuma agaraata kee guutachuuf birrii bitamtee deemte ka. No way ani hin deemne nama istiilaan peenteedha. Ilmaayyuu daatuun ilmaayyuu daatu. Anamma koo gara biraatti si deemsisuu nan danda'a. Look taaddee. Anamma iddoo biraatti si deemsisuu nan danda'amu. Beekumsatti macaafa qulqulluu irratti qabdullee bira ga'uu nan danda'a yoo barbaadde. Barbaaddetti deemi. Gara Teoloojiidhaan dippiloomaa koo jalqabaan qaba teoloojiidhaan. Sumuunii hin qabdu. Digirii jalqabeen addaan kute. Ati garuu beekumsi kee buddeensi nyaachisa karaa teoloojii sin gaafatin baayibilii qofatu si gaafadhe iyyuu baayibilii irratti ati gaaffii tokko naa deebisuu hin dandeessu ati. Gaaffii tokko buddeensi nyaachise malee mootummaa waaqa sin gashine maal godhe? Because ati maal goota sitti fakkaate? Xurumbaa fuufta waldaa keessa deemte faaggaa sabara dhuma gootachi dhugaan dubbattanka. Atoon jedhe. Ammoo ani na fuufu baana ani raajii sobaan dubbadhu baran. Kan si caale immoo jira. Ani raajiiwwan waldaa keessaa raajii sin fudhadhu. Ila raajii namarra sudara. Ila raajii namarra sudara. Raajii tokko dhugabaatummaa isaa kan ittiin beeknu garraamummaa isaa, obsa qabaachuu isaa, tasgabbaa'uu isaa, dhugaa dubbachuu isaa, Kiristoosiin fakkaachuu isaa irraa mul'isna. Yesuus simiti atillee kolkollee mandara keessaati. Yesuus Kiristoosiin iyyuu ati raajii ati hafuura Elzaabeeliin seexana baastattiin jennaan Omaattiin hin jenne. Ati garuu an sobduudha siin jennaan nu arrabsuu jalqabde. Look. Yesuusii amma sanuti waaqa jennee itti amannu nuyiif waaqa keenya isa guddicha isa ta'e ati hafuura Elzaabeeliin seexana baastattiin jennaan Omaattiin hin jenne. Maal warruma akka keessanii jedhaanii ture warruma akka keessanii. Waan akka keetii miidiyaa irraa immoo awwaara kaasu immoo Turumbaan akka keetii shamarran qabee walitti qabee boosisaa oolu immoo warruma akka keessanii warruma akka keessanii amaasin usuma hundi gadhuuftanii achi keessanu. Dhugaa waaqaati dhugaa waaqa jiraata hambara koo guutummaa dhugaadhaaf an jiraadhee darbiyan. Monitara si keefu an dhugaadhaaf an jiraadhe. Digirii kee waa'ee waaqayyoo maaltu fida? Inni buddeensa nyaachisa malee mootummaa koo si gashaa. Digirii koo kan hin kaaseef baayibilii kaalee akkasii caalaa beekuudha. Utuun gaaffii si gaafate akka ta'e deebisuu hin dandeenye. Digiriin kee buddeensa nyaachisa malee mootummaa koo si hin gashu. Ilaali. Inni biddeen nu nyaachisaa jira waaqayyoo fagalatu nyaachaa jira. Zanaa koonee ittiin nyaachaa jirra isaaf illee naaranii. Raajii soba raajii raawwatee akkaawuntii koorratti waaqachi jedhee zayitii gurguree nyaachuu. Namni lafa bunaa beektu waa'ee raajii maa itti beektu. Digiriitti yoo inni nyaachuu nama. Namni kaaffee jala taa'u waa'ee raajii maa itti beektire. Maa itti beektamma. Nuyi kaaffee jala kan taa'u raajii bara seenaati. Nama afurtamaa waan ta'a jedhee dhaqee kaaffee isaa keessa makkiyaa dhugaa oola. Ati waa'ee hafuuraa waan beektu hin qabdu. Waa'ee hafuuraa waan beektu hin qabdu. Kanaafi isuma qabditti jabaadhati. Ilaali amma kottu an baay'ee sin arrabsu dhiifaman si gaafadha waan amma dubbadhe hunda isaaf dhiifaman si gaafadha. Yoo dandeesse muudama waldaa akka qabdu waraqaa kee nu agarsiisiti dhiifaman si gaafadha. Geetaan nama ijoollee biraatti illee sheergoon raawwanne inni kun raajii dhugaadha waldaatu muddatee jira dhiifama naa godhaa jedhee dhiifama si gaafadha meemii waraqaa kee nu agarsiisa. Noormaalii gameela noormaalii waan an siin jedhu. Cameedha maqaan koo camee jedhee. Fakkeenyaaf amma achirra hin jiru bii jedhe jira. Ani birmeedhaan kun immoo. Taaddeenii. Birmaduu. Taaddeenii raajii dhugaadha yoo jettee raajii sobaadha yoo jettee nama kamitti yoo haasoftee. Gooftaa Yesuus mukki ija isaatiin beekamaa jedhe. Waan tokko kanatti hubachuu dandeessu qilleensarra achi
miti raajii moos miti. Waldaa dhaabbata ofiisaa danda'eerra waldaa kiristaanaa waldaa eenyuu gadisitu hin taane waldaa kamii olisitu hin taane qixa waldaa tokko keessa hojii waaqayyoo kan hin hojjedhuudhaan sii galee haa ta'uuti garuu fakkeenyaaf ammati tiiktookii irratti achas baatee waraqaa kee nu argisiisi maaloo kee nu argisiisi barbaaddennaa nan qaamaan fidee sitti hin kenna maalee tiiktookii jechuun sodaa eenyuuti gaa fakkeenyaaf kun amma sodaa eenyuuti. Engabdu taate engabdu dhugaa. So ai walumaa galame dhaggeeffadhoo walumaa gala sitti immoo sodaa eenyuuti fakkeenyaaf kanaan agarsiisuudha malee. Sodaa eenyu miti raajiyaatti dubbatte sobatee argame waan ta'eef dhuguma wantaatu si muudee kan jedhu adda baafata. Noormaali ani dhaggeeffadhu sitti hima addisuun mataan isaa nama ofiisaa raajaa turedha. Beektanii kana garuu mul'ata macaafa angaroo qabatamaa mul'ata arguuf raajuun garaagaradha. Mul'ata arguuf raajuun garaagaradha. Nan beeka isa dhaggeeffadhu. Utuu beekte mul'ata raajaa ture nan jedhin kaa raajiidha min jennee ani kanan dura utuu inni peentee keessa dhugaa kan bareenis raajii ta'uu isaan beekuun ture. Dhaggeeffadhate laa amma isinii kanaan sitti immoo camada waliif dubbattanis dhiiftanis amma dhugaan qabadhe jiru yoomiyyuu isa isin dhiisiiti isa kamiifiyyuu jechuudha. Dhugaan qabadhe jiru yoomiyyuu gadi lakkisan maaliif beektaa? Anis ejjennoo mataa kon qabaate ejjennoo mataa kee qabda mitiire. Namni kamiyyuu ejjennoo mataa isaa waan itti amane waan na baasa jedhu hojjeta. Ani dhugaaf soba ta'u koo namummaa koo tajaajila lafarratti kennu yookiin tiktakii koo kan waraabamee gadhiifamu yookiin immoo barsiisan barsiisu yookiin immoo hojiin hojjetu addaan baasee ilaalu yoo tiktak viidiyoo nama nu an tiktak viidiyoo irra illee kan jiru nama nu isa immoo dhaggeeffadhu ani isa miti ansi miti si miti matillee amma kunoo tiktak irratti waan agarre miti anama fakkeenyaaf iyyuu cufayyuu nama nu si miti. Ela amma gaa kun dogoggora laa fakkeenyaaf lafa namni irratti maqaa namaa miidiyaa irratti dha'uun iyyuu akka beektamini jechuun abaloo anamma akka nama feemesii jalqabaa kan isa dhagaa ture kaasee abaloo akkasii amma fakkeenyaaf normaal isaa yeroo jechuun numatu siime waa wal beenu dhufee haasa'e malee isaa yeroo dhufanii minaamintoota kanaaf waan haasa'anis hin qaban. Gin garuu nuyi maatiidha maal inni wal faa dubbanne malee namni hojii hojjetu yeroo galagalee kana dhaggeeffatu hin qabu garuu sababa fammasanii malee nu wajjin ta'anii nu wajjin haasa'u inuma qaxxi godhanii nu wajjin haasa'u maaliif haasa'u beektaa? Fakkeenyaaf raajii miraakil takkaanii taa'ee miidiyaa irratti ijoolleedhaaf intarviiyuu godhee wajjin deebisee fi haasaa ture. Sobamoo dhugaa dubbatta. Eessaa fiddee dubbatta isa jedhaniif deebisaa ture. Because baay'ee feemesii miti waan ta'eef. Ammatu sadarkaa amma iyyuu cufaafaa ga'ee akkuma amma jette taa'ee sittiin iyyuu jetti sana taa'ee hin iyyuu. Isa lammataa kan keetti deebina amma kan isaanii kan isaanii iyyuu nama nu kan hin jedheef. Amma okay. Dubbata nuti jedhisi. Normaal waan ofii keenya walitti dubbannu osomatti dubbanna. Normaal maqaa namoota miidiyaa irratti dhaquun karaa biraallee yakkaan nama gaafachiisa. Keewwata seeraa keessatti nama gaafachiisa. Miidiyaa irratti maqaa nama bira hin jirree dha'uu yookiin abaloo akkasii sanaa jechuun hin barbaachisu. Normaal illee maqaa namaa siin dha'uusiin dhoomnesi. Nakasasa. Ba. Inaring kaya amma kulitas gembok kita baik Yesus. Ndili kanan tahu wishi akka sila jalqaba aarte raawwatte nu arrabsuu jalqabde osoo hin taane utuu amma sirraa amma ti dhugaa nama gaariidha siin jedhee sirraa nan bu'an ture amma garuu siin jedhee hin bu'u jalqaba nu arrabsite nu fixxe. Hin bu'inaan iyyuu ganaan si falmaam. Ilaa rakkina addisuu maayikii nama irratti qaba malee ani iyyuu ganaan si falmaasaa maayikii. Addeen qabin irratti maayikii hin qabin tasuma. Ngabu yoo ti haasoo barbaadde harka naa kaasii ittiin si gadhiisa kan kanarraa nafe maayikii irratti hin qabin. Haasa'e amma dandeesse haasa'e taadde. Itti fuufina gaafadhu waan barbaadde. Eeshi ammati arraajii dhugaadha jettee ofitti naman taati. Matoo yookiin dhibbaa dhibba.
Okay. Waaqayyo darbee sitti dubbata moo yeroo hundumaa sitti dubbata? Anaan online waaqayyo yeroo hundumayyuu na faana dubbata. Raajii fi ergaa adda baasii nutti himi. Ergaa jechuun jechuudha, raajii jechuun jechuudha. Akkamittiin fudhatame kan? Maal jette? Garaagarummaa ergaadhaa fi raajii dubbachuu gaafa dubbattu garaagarummaa raajii fi ergaa dubbachuu akkamittiin ilaaltame? Raajii jechuun wanta gara fuulduraatti ta'uudhaaf jedhu waaqayyo irraa dhageessee gara fuulduraatti waan ta'uudhaaf jedhu, waan dhufuudhaaf jedhu, wanta dhufuudhaaf jedhu yookiis wanta itti adeemamaa jiru, wanta ta'uuf jiru walumaa gala ergaa jechuun waan gara fuulduraati. Mul'ata jechuun immoo amma wanta namni keessa jiru, wanta namni amma keessa jiru yookiis immoo wanta amma ta'uuf jedhu akkasi. Fakkeenyaaf Lagga Abbayyaa amma hidhamaa jiru kan dur raajota durii keessaa kan dubbatee kan raajee darbe Isaayyaas macaafa qulqulluu keessaa. Okay, galatoomi ulfaadhu. Camee deebiin kun sirriidha, anaaf sirrii miti. Dubbadhaa ka zimzim jedhina. Waliin dhoofte amma bakka wal daddabarsite illeeti amma ulfaataadha. Amma karaa ittiin si mirkaneeffannu dhabne taaddeeku. Hin dabarsin nama wanta ta'uuf jiru dubbatudha jedha macaafa qulqulluutu. Maaltu? Hiika sagalee macaafa qulqulluu duubarraa hiika sagaleerraa dubbifadhu. Siif kaa'amaleesse. Maaltu? Raajii jechuun nama wanta ta'uuf jiru dubbatu. Mul'ata sanuma hiiktee kaate, ergaa sanuma hiiktee kaate, raajii sanuma hiiktee kaate. Maal jennee si hubannure? Raajii ergaa wanta gara fuulduraa wanta dubbatamudha jettee. Raajii dhaggeeffadhu kaa biraazer dhaggeeffadhu. Raajii jechuun sagalee raajii jechuun nama wanta ta'uuf jiru dubbatudha. Okay.